namichi Oromoo jedhamee maqaa moggaafate sun innumtu Oromoo miti. Innumtu maaliif ana Ahmadiin har'a sigaleera ana Ahmadiin yoon ijoollee afur dhiira argadhe fakkeenyaaf ijoolleen dhiira afran koo kun maal ta'u jarris ijoollee afur argatan ammas ijoolleen afran sun afur argatan afur argataa deemnee generationi kudhan keessatti warri anarraa bahan meeqa ta'u amma gosa barbaadde warri gosa himat hundumaa yoo dhaqxe maqaa namaa himataaru nu Oromoo kan yoo jennis Amaara kan jedhus Tigree kan jedhus Araba kan jedhus deemee maqaa namaati kun hundinuu nama namichi Oromoo kun ijoolleen isaa ilmaan Oromoo toof hin jedhani inni hoo jennaan inni maqaa isaati malee gosa isaatii miti saba isaatii miti saba wayii qaba fakkeenyaaf Quraana keessatti Rabbiin Nabi Ibraahimiin hime Ibraahim ijoollee argatan Ishaaqif Yaaquubin argatan Yaaquub maqaansa Ishaaqif Ismaa'ilin argatan Ishaaq sun Yaaquubin argate Yaaquub maqaansa Israa'il jedhamee jijjiirame achumaan ijoolleen isarraa bahan bani Israa'il jedhaman ijoollee Israa'il jedhaman amma bara nabi warri Araba tahanis warri Ayhuda jedhamanii deemanus hundinuu Ibraahim irraa baanee jedhaaru Ibraahim Arabas miti Ayhudas miti yeroo bara Ibraahim wanni Ayhudi jedhamu hin jiru bani Israa'il wanni jedhamu hin jiru maaliif Ibraahim Ishaaqin argatan Ishaaq Yaaquub argate Yaaquub sanatu Israa'il jedhamee moggaafame ijoollee kudha lama argate bani Israa'il jedhama ijoollee amma saba guddaa ta'a jechuudha walumatti ta'ee saba guddaa ta'a jechuudha an akkuma sila jedhe ijoollee afur yoon argadhe ijoolleen afran koo tokkoon jira afur argatanii meeqa ta'a 16 ta'a dura ana itti aansee afuri itti aansee 16 itti aansee 64 10 irratti miliyoona tokkoof kuma wayii ta'a jarri sun maal jedhu nu gosa Ahmadiinii jedhu gosan ta'e jechuudha har'a anaaf maqaadha booda garuu gosa ta'e yoon immoo takkatti fufaa deeme Ahmadiin humtu kun maqaa sabaa ta'a namichi Oromoo jedhamu Oromoodhanni haadhaaf abbaatitti moggaasan isaaf maqaadha ijoolleen garuu ijoollee Oromoo jedhaman itti waamaman itti fufaa dhufee saba ta'e kanaafuu maalinni wannumti saba jedhamu kun construct ta'a deconstruct ta'a deema hedduutti jechuudha gaafa akhiraa deemte rabbiin Quraana keessatti maal jedha hundi keenya yoo har'a saba himataarra dura Aadamirraa ka'e hundinuu Aadamirraa kaanii Aadam dhufee ijoolleen isaa heddummaatan yeroo dura ijoolleen Aadam jechuun 2 3 4 isarraa immediate warra dhalate kanuma wal qabsiifnee amantii amma yeroo baay'ee maaltu ka saba himachuun kun akka waan Itoophiyaa qofa keessa jiru an Oromoo an Amaara maaliif kana himata warroonni waan kana hin feene Itoophiyaa makana qofa keessa akka waan sabni oomishamee jirutti yaadanii jiru mee amantii wal qabsiisati sabummaa fi amantiin waa wal dhiitu amantii keessatti sabummaan kun hin jiru kana dura wanni tuqame hin jiru clear wanni ta'uu qabu bal'inaan jira ammala Oromummaaf Oromoon garaagarummaa qaba Itoophiyaawummaaf Itoophiyaan garaagarummaa qaba sigaleera Amaara ta'uuf Amaarummaan adda amma Islaamummaa keessatti isa ta'u addunyaa irratti rakkina kan uumaru Oromoo ta'uu miti Amaara ta'uu miti Araba ta'uu miti namoonni confuse godhanii kanaan nama harkatti gatuuf warra barbaadantu jiru Quraana keessatti Rabbiin maal jedha ilma namaatiin sabaan akkana qoqooduu kana Rabbiin anatu godhe jedha ومن آياته خلق السماوات والأرض معجزة ربي الرّا راجي ربي الرّا سميف لفأ موسى تجد أجنبوده واختلاف ألسنتكم عفان التندبتن كان عدد قوتشو ساتي وألوانكم بفا كيسانيس عدد قوتشو داي ربين عفان عدد دبتشو كينيا معجزة قد راجي قد توك لما فاو بفتي كينيا عدد تأو راجي قد أنا تقول موجد سورة هجرات كيسة مال جد يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم جد يا إلمان نماجد إنا خلقناكم من ذكر وأنثى إيراف دالراني سنو ميجد كبجان إنا جد أفوامي جنبوده إيراف دالراني